Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kamisaa eebla 26 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo eebla 18 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Bilchimsa nagaa Ansoraa Halakeettoo warra qabnu keessa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf uummata kibbaa naannoo uummata kibbaa hawaasaa jira. Gama kanneen ammoo Koomishineerii mirga namaa tokkummaa mootummoota Itoophiyaatti imaltuu fixatee dhugaa wal dubbachaa waliin hojjechuu dandeenya jedhamu. Geessanii jiru lameen oduudhaa booda kanneen dhiyaatanii maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Ammaaf oduudhaaf gara soorattan sin deebisa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardhaa uummataan wal mari'achuuf naannoo kibbaa hawaasaatti dabre. Biyyaa wal mari'achaa waan jira wal agarsiisa hojiitti dabarra ta'uu baannaan hojii hojjechuu hin danda'u jechuun dubbatu. Fedhiin teenya misooma tanumaafuyyuu tanaaf biyyaa wal mari'achuu jirraa jedha muummeen ministeera. Demokiraasiin dhugaa ammoo harka uummataa jirti jechuun dubbatu. Koomishineerii mirga namaa Itoophiyaa imaltuu Itoophiyaatti dhaqaayyuu fixate imaltuu sun keessatti bulchoota mootummaa paartilee mormitoota barattoota yuunivarsiitii abbootii gadaatii fi nama hedduu wal mari'atan. Mootummaan Itoophiyaa haaraa'ee qalbii dansaan nu simate mootummaallee waliin hojjechuu feena taatullee waan ganna xiqqaa keessatti hojjetan fakkeenyaaf nama gamitti rakkoo hiriiraa wal qabatee dijjeefamee dhugaa wal dubbachaa waliin hojjechuu dandeenya jedhu oduun duubatti dachaan. Hojjettoota qarqaarsa tokkummaa mootummoota hojiif Suudaan kibbaa jiran keessaa 10 makiina isaanii waliin lafa dhabane akka itti gaafatamaan qarqaarsa Suudaan kibbaa ka tokkummaa mootummoota Alaan Nudoo jedhetti jari kunin kalee naannoo yaa'iitii ka'eetiin godina Central Equatoria yaanaa jedhee warra baay'ee achumaan dhabane barbaaduu jiran. Guyyaa dheengaddaa warra qawwee tokkotti hojjettoota qarqaarsa Suudaan kibbaa guurratee badeeni jarallee lafatti hin garre. Bulchiinsi Maqalee warra seera malee karaa irratti gabayaa banatee waa gurgurachuu jira jedhe manneen isaanii irra diiguu jira. Warra seera kan cabsammoo birrii 2,500 adamnaa jechuun dubbata. Ijoollee asitti waa gurguratan jedhan keessa akka gabaasaan keenya kan Maqalee jiru nu ergatti ijoollee barattoota yuunivarsiitii baratanii ka digirii tokkeessoo qaban ka digirii lammeessoo fa qabanii haga guddaan ijoollee dubaraati shaayiif buna karaarra gurguratanii jedhe. Jari kun rakkoo isaanii bulchiinsatti himachuutti jira. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Senetiin Ameerikaa nam pirezidaantiin Ameerikaa ministeera haajaa alaatii filate dhiyeeffate Maayik Pompeeyoo mirkaneessuuf deema. Namni kun daayireektar CIA ka Ameerikaa ta'ee hojjechaa baay'ee itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan Mitch McConnell nama kana filachuuf akka dansaa waan sagalee argachuu jira jechuun dubbata. Deemee ministeera haajaa alaa Ameerikaa 70 ta'uuf deema yoo mirkanaa'eef. Ameerikaatti bulchiinsi mootummaa 3 pirezidaantii koongireesii fi mana murtii dhiisee taanii dabraa jechuun himachuu jiran akka Tiraamp hardhaa jedhetti asii achi hojii damee haqaa keessa harka fudhachuuf deemuu danda'a jedhe. Tanni jechuu jirtuun hojii daayirektarii FBI ka durii waan Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti Raashiyaa waliin hojjetan jedhan nama qorachuu jirfa. Senetiin Ameerikaalleen akka namni hojii tan qorachuu jira daayirektarii FBI ka durii kunin yoo fakkeenyaaf ariitiilleen pirezidaantiin Ameerikaa hojii irraa akka buusuu hin dandeenyu yaada wixinee tokko baasanii irratti walii galan. Ministeera haajaa alaa Paakistaan akka inni hagi jiru biiroo mootummaa keessin hojjan mana murtii hajaje. Namni kun kawaaf asiif jedhanii horii biyya alaatii qabu dhoffatee jedhaniitiin himachuu jiran. Ministeera haajaa alaa Paakistaan ka durii Nawaz Shariifillee ooma kanaan G9 duratti hojii irra buusan. Bulchooti Kooriyaa lamaan Kooriyaa kaabaatiif Kooriyaa kibbaa bor akka biyyaatti wal mari'achuuf yaa'u jiran waan akkanaa takkuma akka biyyaatti hojjetanillee hin beekan. Akkuma kanaan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Moon Juun-in pirezidaantii Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un darii biyya lamaanii ka waraanaan wal eegan irratti wal mari'achuuf deemuu jiru achitti fudhateetiin simata. Jari kunin hojii nukleera Kooriyaa kaabaa irratti wal dubbata. Bulchiinsi Ameerikaalleen maritan keessa jiraachuuf deema qalbii guddoon eeguu jirallee hor guyyaa 3tiin duubatti biyyeef bisaan gar daarii lamaaniitii fuudhanii muka biqiltuu daarii isaanii irratti dhaabani. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinar olaanaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'aad Al-Hussein daawwannaa hojii guyyoota 4 Itoophiyaa keessatti geggeessan kaleessa xumuratan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalee aangawoota mootummaa Itoophiyaa qaamota uummataa biyyattii keessaa hedduu waliin marii geggeessuu isaanii kan dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa addunyaa kun jalqabbiin amma Itoophiyaa keessatti mul'atu kan nama jajjabeessu jedhanii gama kanaan waadaan muummichi ministeeraa Abiy seenan akka hojiitti hiikamu abdiin qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Tigistitu dhiyeessa. Koomishinarri olaanaan koomishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii Zayid Ra'aad Al-Hussein Itoophiyaatti hoggaa imalan kunan lammataati. Bara darbe bara 2017 caamsa keessa biyyattii dhaquudhaan qaama mootummaa hooggantoota paartii mormituu dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota mana hidhaa Qilinxoo jiran amma tokko dubbisanii deebi'anis hoggas naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa naannolee dhiittaa mirga dhala namaa hammaatan jira jedhamu akka qoratanis ta'e kotteedhaan ijjatan in eeyyamamneef. Daawwannaan isaanii tibbanaa garuu sanirraa adda ta'uusaa dubbatan koomishinarichi. An affeerraman muummicha ministeeraa haaraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin. In the invitation submitted to us, we were given access to Oromia. Affeerraa nu ergame irratti Oromiyaa akka dhaqnu nu ayyamamuu agarsiisa. Haaluma sanaanis gara Oromiyaa imallee hooggantoota aadaatii fi bulchiisota sadarkaa naannootii. Hojjaa duraa hookanis wixata darbe Bishooftutti abbootii gadaa wajjiniin wal arganii mari'atan koomishinarri olaanaan koomishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii kun abbootiin gadaa bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa jiraatanillee akkaataan itti isaan cichanii dhugaa haala ifaa fi bal'aa ta'een sodaa tokko malee dubbatan roorroo qaban lafa godhan an dinqisiifamuu jedhan ibsa roobii kaleessaa daawwannaa biyyattiitti godhan akkuma fixaniin baasan irratti qabiyyee marii isaanii amma tokko hoggaa ibsanis. And I have to say I was much impressed by the way in which they articulated their optimism, but there was also a keenness. Akkaataan haala jiru hawwii egeree wayyaa qabaachuutiin ibsan na hawwachuusaa dubbachuun barbaada. Sana malees abbootiin gadaa barbaachisummaa haala ta'aa ture qorachuu fi barbaachisummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaroominaan na ibsaniiru. Kana keessaayis qooda fudhachuu barbaadan. Dabaluudhaanis koomishinariin kun abbootiin gadaa lammiileen Itoophiyaa hundi sagaleen isaanii dhagahamee mirgi isaanii eeggamee dhugaan bakka akka argattu rakkina gama mirga dhala namaatiin hidda jabeeffatee jiru hiikuuf cimnee hojjechuu keenya itti fufnaa jedhaniiru jedhan koomishinarri olaanaan mootummoota gamtoomanii. Mootummaan Itoophiyaa abbootii gadaatii fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa wajjiniin walgahii yeroo duraa goone kana haala nu mijeessuu isaaniitiin galateeffachuu barbaadaa jedhan. Turtii isaanii Bishooftutti bakka ayyaanni Irreechaa guddichi hoggaa hoggaadhaan itti godhamu hora Arsadee daawwachuu isaanii viidiyoon marsariitiin dhaabbatichaa baase in agarsiisa. Mootummoota gamtoomanitti koomishinariin olaanaan koomishinii mirga dhala namaa daawwannaa guyyaa 4 Itoophiyaatti godhan keessatti barattoota yuunivarsiitii Finfinnee bakka bu'oota dhaabbilee miti mootummaa biloogaroota abbootii amantii akkasumas immoo hooggantoota paartii mormituu wajjiniin wal gahanii yeroo mari'atanitti akka itti lammiiwwan biyyattii kun barbaachisummaa kabaja mirga dhala namaa itti ibsan dinqisiifatanii fundurri biyyattii onnachiisaa ta'uusaa dubbatan. There was almost a uniformity in when they called for a lifting of the state of emergency. Labsiin yeroo atattamaa akka kaafamu namoonni ammallee hidhaa keessa jiran akka gadhiifaman Detention centers. manneen hidhaa kaanis akka cufaman yeroo gaafatan hundi isaanii bifa gamtaa ta'anii. Karaa biraatiin gama mootummaarraa koomishinar Zayid muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoota olaanoo biyyattii wajjiniin wal arganiiru. Guyyaa kaleessa immoo xumura isaanii dura jechuudha waajjira koomishinaa Itoophiyaa hedduutti waliigaltee mallatteessuu an ibsan koomishinar Zayid mootummaan Itoophiyaa barbaachisummaa waajjira kanaa hubachuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jedhaniiru. Itti aansuudhaanis waajjirri isaanii naannoo Oromiyaatii fi Amaaratti qorannoo bal'aa geggeessuudha karoora qabaachuu isaatii fi hawwii guddaadhaan akka itti deemaa jiru beeksisaniiru. Yeroon jijjiiramaa eessattuu salphaa mitii an jedhan Itoophiyaan seenaa baay'ee ulfaataa ta'e qabaattullee dargaggoota garaa bal'atan ciccimoodhaa fi beektota ta'an qabdurraa fayyadamuu dandeechi gama keenyan garuu nuyi
jajjabeessuu, gorsuu itti fufnaa. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiiramni mul'achaa jiran akka itti fufan muummichi ministeeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo geggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddaa keessatti barattoonni har'a ganama hiriira geggeessuu isaanii fi barattoonni hiriyoonni isaanii hedduun eega labsii yeroo muddamaatii as hidhaman akka hiikamaniif akkasumas labsiin yeroo muddamaa sun akka kaasamu gaafachuu isaanii barattoonni bulchiisii yuunivarsiitichaa VOF ibsanii jiran. Barataan jaallanneen telefoonaan dubbiste tokko akkana jedha. Yeroo darbe barumsi dhaabbatee ture. Yeroo sana mooraa keessa barattoonni hidhaman baay'ee jira. Yeroo akkamii ture yeroon sun? Lama duraa beekumsi biyya keessa ture. Ji'a lama dur? Mooraan keessallee akkasuma ture. Mata Gambeellaa sana wajjin ta'uu maalaa ta'uu qaamni walitti buusee jira jedhama. Yeroo sana ijoollee jibbiitti walitti bu'iinsi uumame. Ijoolleen baay'eedhaan lakkoofsa isaanii qabaachuu baadhuyyuu ijoolleen sabaan Oromoo ta'anii fi saba Amaaraa ta'an baay'ee jira. Kan hidhaman? Sababa sanaatiif ijoolleen sun gannuufaa gadhiifaman jedhanii barataan sagalee dhageessifachuuf ka'e. Har'a ganama naannoo sa'aatii 2 haala mijeessineef akka barataan gaaffii gaafatu waltajjii hin turre fuuldura goree humni waraanaa dhukaasa irratti bane. Mooraa keessa kaambii qabu durumaaniyyuu. Kanaafuu barataan sagalee dhageessuu jalqabeen dhufanii barataa irratti dhukaasa aara sana bananii kan imimmaan bochisan. Kana biras darbee barataan tasgabbaa'ee ammas gaaffiin keenya nu dhaga'amuu qaba jedhee booda barataa bira ga'anii immoo dullaa waanuma qabanii reebaa turanii gaaffii barataa fudhachuudhaaf eeyyamamoon turre jedhe. Aara sana dhukaasaa barattoonni kukkufaa waan akkasii ture. Barataa kufe kana yeroo bira ga'anii numa rukutu. Barataan danda'ee amma jalaan baanetti jechuudha. Warra rukutu kana keessa Oromoonni jiru? Utuma afaan Amaariffaatiin deebii addachaa bittiin adda jedhanii too dhukaasanii kan afaan Oromoo jibbiitti keessa buusullee ni jiraagaa baruu bittiin dhalatuun beeku. Rukuttaa sanaan ijoolleen miidhamanii gara mana hospitaalaa geessaman jiru? Waraarraan baane yeroo sana infoormeeshiniin akkasiin hin qaqqabne. Ijoollee reebanii bittineessanii doormii irra dhorkanii doormii bira dabarsanii amma hari'anii lagatti naquu bira gaana barataa hedduu. Baay'ee gaafa muddan barataan mooraa bira darbee lagatti gaana. Ammi kun ta'uun yeroo ammamii fudhate sa'aatii meeqaaf gaggeeffame kun? Lama jechuun ruubii amma sa'aatii 2 fi walakkaa kanaa ol deemeera. Ilmaamaan sa'aatii 1 fi sa'aatii 2 ta'e malee sa'aatii 2. Waan har'a mooraa yuunivarsiitii Amboo guddicha keessatti uumame kan naa ibse barataan kan biraa immoo akkas jedha. Barattoota hidhameetu nuuf beekamu jedhanii jechaa gaafachaa turanii barattoota hidhamee jira rakkoo komaand poostii kanaan. Sababii maaliif hidhaman? Sababiin isaa beekamu gaa ijoollee keessumaa filatanii hidhan amma ta'e ijoolleen immoo isaanii hiikamuu qabu yaada jalqabeessanii haaluma kanatti ture. Ijoolleen hidhaman kun meeqa ta'u? Lakkoofsaan amma kana jechuun illee rakkisaadha. Garuu ijoolleen hidhaman jiru jedhanii meen kaampaasii irra baay'ee turanii wotaaddarris warri federaalaa turanii amma ta'e cisboommii kana gadi dhiisanii ijoollee gargar galan sa'aatii murtaa'e booddee. Ijoollee wanti reeban waan akkasii jiraa? Aktuaalii cisboommii qofa gadhiisanii isumaan ijoollee gargar baasuuf yaadan malee reebicha amma kanaallee hin turre amma wanti cimaallee hin turre. Ijoollee barattoonni haasofsiise gara biraan ijoollee dallaa keessaa gara alaatti yoo ari'aniiru heddu dhugumaa? Amma ta'e ari'aa turanii ijoolleen akkuma tasgabbooftuuf gara bakkeetti ari'aa turanii cisboombii kana baay'ee dhukaasaa turanii amma garuu maan jira tasgabbaa'ee amma ta'e. Ijoolleen warri mooraa ala ari'aman deebi'uu hin danda'u? Hin danda'ame ganama balballi yuunivarsiitii cufaa ture amma garuu balballis banameera deddeebi'ee amma jijjiiru ijoolleenis gara mana barumsaatti gara yuunivarsiitii godha. Bulchiinsi yuunivarsiitii gadi ba'ee barattootaan dubbisne? Bulchiinsi yuunivarsiitii amma ta'e haasofsiisuu yaalii ture ijoolleenis walitti hin qabamne ganama garuu tasgabbeessuudhaaf amma ta'e yaalii godhaniiru kanuma gidduutti poolisii federaalaa gidduu galee waan ta'eef dubbichis gara biraatti deeme. Poolisii federaalaa kun mooraa ala jira moo achuma keessa jira? Achuma keessa jiraatu. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirarra ganama yuunivarsiitii Amboo mooraa guddaa keessatti geggeessame jedhame kana bulchiisa yuunivarsiitichaa irraa qulqulleeffachuuf jecha kan nu dubbisne ittaantuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Siister Muluu Kitaabaati. Akkana jedhan. Ijoolleen barattoonni hidhama wayii turanii barattoonni sun nuuf hiikamanidha. Labsiin yeroo atattamaa nuuf kaka'uudhaan gaaffii kana lamaan hin dhaga'e. Barattoonni sun maaliif hidhaman yoom hidhaman? Egaa maaliif akka hidhaman ani beekuu hin danda'u.
hidhamuu isaanii hiriiruma ijoollee kanarraa dhageenye barataan kun hidhameeras jedhee namni riippoortii godhan jiru. Barattoonni kan isaan jedhan barattoonni hidhaman kun eeguma labsiin yeroo hatattamaa labsame booda yeroo tokko jeeqamni ka'ee barnoonni dhaabatee ture. Barattoota hidhaman kana keessa immoo barattoonni Oromoos barattoonni saboota biraas ni jiru. Barattoota hedduudhaadha kan isaan jedhan. Bulchiinsi yuunivarsiitii waan quba qabu qabaa? Lakkuma waan quba qabnu maaliif qaamni dhimma kanaan gaafatu qaama biraati. Qaamni kun immoo barataan ammanaas nu bira jira jedhee waan nu beeksisuu hin qabu. Hiriiruma ijoollee irraa inni barataan hidhamuusaa kan hin dhaga'e. Har'a ganama yeroo barattoonni hiriira ba'anii gaaffii kana dhiyeessanitti humni federaalaa mooraa sana keessa jiru itti bobba'ee aaraa imimmaansisu itti biifee barattoonni yeroo baqatan immoo rukutaa ture ka jedhudha ka barattoonni himatan. Kanoo maal quba qabdu? Kora bittinneessaan Oromiyaa yeroo bakkee wayitti ijoolleen ol yaananii dhufanii tasgabbeessuudhaaf sossobaa turen arge. Poolisiin federaalaa dallaa keessa jiraata. Ennaa dhagaa darbatan kana ofirraa dhoorkan waan akkasii harkatti qabatanii dallaama keessa deddeemuu isaanii argeera. Garuu egaa jeequmsa sana keessa dhaqee wanti ijaan argeen jiru sun dhukaa'eeraan dhukaaneen beekuu ta'uus danda'a. Dhiisuus danda'a ganama bakkicha jirurraa otoo qulqulleeffatte. Kora bittimmeessaa Oromiyaa ka jettan alatti kan isaan barattoota walitti qabanii tasgabbeessuu yaalan? Gaaffii isin gaafattan hin deebisnaa. Ijoollee kanas mirga wabii eegneetu hiiknaa. Kanaafuu akka deemtanii gara doormi keessanittis deebitanii gara kutaan barattan jedhanii tasgabbeessaa turanii kanan mooraama keessatti. Hiriira ba'uuf ganama ka'an sana bulchiinsi yuunivarsiitii barattoota sana walitti qabee itti dubbachuuf tasgabbeessuuf waan yaale jiraa? Maal seete hiriirichi jalqabee sagalee mayyaa dhageenye sa'a 2 walakkaa biiroo galtaa hiriirichi qadee gale sana dura. Garuu erga iyya kana dhaga'ee qaamuma adda addaa akka yuunivarsiitiittis hojii hojjetu poolisii madallaa keenyaarraayis maal gaaffii isaaniirraa kaasne walitti qabnee nuyi barataa kanaaf waan ni deebisnu hin jiru. Waan yuunivarsiitiin deebisu waan hin taaneef jechuudha. Qaamni hidhe gara biraadhaa yuunivarsiitiin kana deebisuudhaaf aangoo isaan qabuudha kan isin jettan? Amma nama tokko yeroo walitti qabdee kanan sinii godhataan nama hidhame siikuun aangoo keenyaa miti. Labsi yeroo hatattamaas kaasuun aangoo keenyaa miti. Gaaffiiwwan ijoon lamaan jiru kana garuu barataa keenyarra immoo akka isaanis hin geenye haala jiru faana kora bittinneessaa Oromiyaa faanas qaama nageenya dallaa jiru kan ijoollee kana sossobanii shan isaanuma faana haasa'aa turre jechuudha. Gara fuulduraatti yoo gaaffii barattoonni dhiyeessan kana akka deebi'u gargaaruudhaaf waan gochuu dandeessan qabdu akka bulchiisa yuunivarsiitichaatti. Qaama dhimmisaa ilaallatu faana waan bilbilaan haasofne qabna. Akka jedhanitti ijoollee kanaa durumaanuu akka mirgi wabii eegamee fi ba'an kan murteessinedha. Ijoolleen amma ganama kana yoo ta'u hiriirichuun bahin gallakkifamuu kan hin oolledha murteessineerraa durumaanuu waan jedhamu deebinuu kennaniiru. Kan deebisiniif kenne qaama komaandi poostiiti. Eessatti barattoonni kun kan isaan hidhamanii jiran achuma magaalaa Amboo keessatti moo bakka biraatti? An dhaqee hin argine akkuma siin jedhan hiriira kana booddeedha barataan hidhamuu kan hin dhaga'e. Ijoolleen garuu akka dhaqanii gaafataa turanii fi akkuma magaala kana jiran ijoollumarraa inni waan hin dhaga'e. Ittaantu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Sister Muluu Kitaabaa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Sin galatooma. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Raadiyoo sagalee Ameerikaatti kutaan sagantaa Afrikaa roobii kaleessaa rakkoo ootizim jedhamu ilaalchisee marii tokko geggeessee ture. Ogeessotaaf qorattoota eegumsa fayyaa dhaabbatoota ootizim irratti hojjetan akkasumas maatii ijoollee rakkoo kana waliin jiraatanii fi namoota rakkoo kana qaban waliin geggeessame kallattiidhaan televezyiyonaaf feesbuukiidhaan tamsaasame mariin kun. Jaallanneen achitti argamtee gabaasaa qindeessite qabdi. A special presentation, Autism, Breaking the Silence, with guest host, Lino Modu.
Mata dureen marii kanaa rakkoo ootizim ilaalchisee calliinsa jiru haa cabsinuu ka jedhu. Yoo abbaan iyyate ollaan birmataa akka jechuuti. Gareen hayyoota tajaajila eegumsa fayyaa keessattuu ootizimii irratti hojjetaa jiran akkasumas dhaabota hojii walfakkaataa irratti bobba'an muuxannoo isaanii ibsanii jiran. Ootizimii kan ilaaleen ilaalcha dogoggoraa jiruu fi rakkoo maatiilee mudatu ka jedhus of keessaa qaba. Anis akka maatii mucaa rakkoo ootizimii qabu tokkotti itti hirmaadheen jira. Suuzaan Daani'els waajjira qorannoo ootizimii qindeessu ka dhaabbata dhibeewwan sammuu biyyoolessaa Waashintan keessa maadheeffatee keessa jiran maalummaa ootizimii gaafatamanii. The definition is based on social behavioral communication issues and hiikisaa dhimmootii quunnamtii hawaasa keessaa fi amala irra deddeebi'an agarsiisaniin kan mul'atu ta'us qarooma yaada sammuu dadhabaa ta'uu fi dubbachuuf dadhabuun isaaniitiin madaalama. Kanaaf mallattoon agarsiisan namarraa gara namaatti adda ta'uun hubatamuu qaba. Kunis qaama sammuu isaanii dadhabaa ta'e irratti hirkataa jedhaniiru. Dandeettis ta'e dadhabbiin qaban akkasuma sadarkaansaa adda garuu jedhan Leegos irraa akka dhufan Dr. Yusihefo Edward Ashishiyaa rakkoon guddaan jedhu. Social interaction. There's absence of communication problem. They can communicate. Hawaasa waliin walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'an, dubbatanii waliigaluu hin danda'an. Umrii guddaa yeroo ta'anis akkasuma namoota waliin quunnamtiin qabaatan. Kanaaf hojii gargaaranis murtaa'aaf daangeffamaadha jedhu. Dhibeen ootizim guddina sammuu namaa kan yeroo yerootti ta'uu qabu. Danqee ijoolleenis ta'e kanneen ga'eessa ta'an dubbachuu fi namoota biroo waliin jireenya hawaasummaa akka hin qabaanneef akkasumas amala ofii akka to'achuu hin dandeenye godha. Rakkoon kun hayyoota toora qorannaa adda addaa irratti bobba'anitti dhibboo ta'ee jira. Gaaffiin deebii hin arganne ammayyuu danuudha. Fakkeenyaaf maaltu rakkoo ootizimii fida? Isa jedhuuf deebiin hin argamne. Wal'aansi fayyisu hoo jiraa? Ka jedhu immoo ka biraati. Tajaajilli ijoolleef namoota rakkoo kana qabaniif kennamu dabalaa dhufuus hundumaa dhaqqabuun garuu gonkumaa hin danda'amne. Waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti Yuunaayitid Isteets keessattiyyuu ijoollee 68 keessaa tokko rakkoo ootizimii qabu. Ijoollee dhiiraa yoo ta'an 42 keessaa tokko. Ijoolleen durbaa 189 keessaa tokkotu rakkoo kana qaba. Biyyootii maddi galii isaanii gadi bu'aaf giddugaleessa ta'e biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti ragaa qabatamaan ijoollee ootizimiin qabaman agarsiisu hin jiru. Namoota rakkoo ootizimii qaban kana kan ilaaleen marii kanarratti kan argaman keessaa Monyeenkeen tokko. Ijoolleen ishee lamaanis rakkina walfakkaataa qabu. Isheenis haaluma kana keessa jirti. Very important for the African community to know that this disorder exists in our community. Rakkoon kun jiraachuu hawaasni Afrikaa beekuun akkaan barbaachisaadha. Afrikaa keessa akka jiraachuu danda'us baruun gaariidha. Waa'ee isaa dubbachuunis gaariidha. Ijoollee keessaniif gargaarsa gaafachuunis akkasuma waan gaariidha qaanessaa mitii jette. Rakkoo kana kan fayyisu jiraachuu baatus haalli isaanii akka fooyya'u gochuuf tajaajilli kennaman jiru. Tajaajilli kunis namarraa gara namaatti adda ta'uun ibsameera. Maaliif dubartoota caalaa dhiironni rakkina kanaaf saaxilamu? Maaltu guutummaan fayyisa? Gaaffiin jedhanis deebiin argatiin jiru. Jijjiirama argamu xiqqaatus simachuudhaan abdiin turuun garuu dirqama ta'aa jedhameera. Monyeenkeen dubartii ootizimii waliin jiraatanii fi rakkoo kana qabaachuu isaanii umrii isaanii guutuu hin beekan turan. Namaa gara namaatti adda jechuun kunoosa kana. Ni dubbatti hojii akkuma nama kaanii hojjettee galtii ijoollee ishee guddifachaa jirti. I knew that I was different than other people, but I wasn't really certain why. In my home, namoota biroorraa adda akkan ta'e beeka. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mana koo keessatti akkasumatti dhaladhee guddadhe waan ta'eef jabinaanin keessa darbe. Garuu maal akka ta'e maqaas akka qabu hin beekun turee jette. Ijoolleen koo lamaan ootizimii qabu. Intalli koo waggaa 2 yeroo guuttu dandeessuu naan jedhan.
Anaaf garuu isuma naan ijoollummaa kootti gochaa ture gooti waan taateef waan haaraa miti. Garuu san booda anis ootismii qabaachuu koo kan hin bare sababa isheetiin ilmi koo kabiraas akkasumaa jedhan. Dr. Tracy Freeman as Washington DC keessatti tajaajila eegumsa fayyaa kennu. Ilmi isaanii tokko rakkoo ootismii kana qaba. Mallattoo ootismii kan ijoolleen daa'imummaa isaanitti agarsiisan maal jedhamee gaafataman. Lack of eye contact is one of the main things. Early on, even as a baby, they won't actually Nama ija keessa laaluu hin danda'an. Daa'imummaa yookaan xinnummaa isaanii kaaseeyyuu. Kabiraan sagalee hin jaallatan. Gurra qabatu yookaan immoo sagalee sana jalaa dhokochuuf waa jala galuu barbaadu. Addunyaan ituu callisee jaallatu. Dhageettii gurra isaaniitu guddaadha. Kanaaf hawaasa keessatti qoodan fudhatan qobummaa fo'atuu jedhan. Walitti dhufeenya namaa wajjin qabu taanaan rakkoon kun ootizimii ta'uusaa shakkisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti namoonni hedduun rakkina ootizim kana akka qaban gabaasamaa jira. Kanneen keessaa dhibee kana qabaachuu isaanii ituu hin baramin turuu yookaan immoo ituu hin beekamin hafuun namoota biratti fudhatama akka dhaban, moggaatti akka dhiifamaniif, dararaan akka irra ga'uuf karaa saaqee jedhameera. Kunis tajaajila eegumsa fayyaa quubsaa ta'e dhabarraa akkasumas waa'ee dhukkuba ootizim kana hubannaan jiru yookaan miidhaan gamasiin dhaqqabu hin beekamin hafuusaarraa madda. As United States keessatti waggootii dhiyeenya kanaa kaasee maatiin ijoollee isaanii tallaalsisuu waan didaniif jecha dhukkubi gifiraa yookaan measles hammaachuun gabaafamee jira. Keessumaa hawaasni Somaalee kan kutaa Minisootaa keessaa rakkoo ootizim ijoollee isaanii gidduutti dabalaa waan dhufeef jecha ijoollee tallaalchisuu didanii waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa akka United States yaaddoo keessa galee jira. Garuu tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisuuf kennamu MMR jedhamu rakkoo kanatti hidhata hin qabu jechuudhaan qorattoonni fi hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubachiisaa jiru. Research that has been conducted, funded by the NIH and the CDC, the Centers for Disease Control. Qorannaaleen waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaan kan dhaabbata fayyaa biyyoolessaa yookaan NIH'n gaggeeffame irraa odeeffannoon argame tallaaliin ootizim waliin hidhata akka hin qabne mirkaneesseera jedhan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenyaa an jaallannee gammadaati. Nagaatti. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,180 15,330 15,640 15,700 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 11,720 12,110 12,130 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ኢትዮጵያ እያደገች ያለች ሀገር ስለሆነች ለረጅም ጊዜ ጥቂት ሰዎችን ወንበር ላይ ማቆየት አትችልም የሚል ሐሳብ ስላለ ትምህርት እንዲሆን ኢህአደግ እንደ ድርጅት የወሰነው ቢሆንም በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ያልገባ ስለሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የምናስገባው ማንም የኢትዮጵያ መሪ ካሁን በኋላ ከሁለት ተርም በላይ ኢትዮጵያ ማገልገል የማይችል በመሆኑን በሕገ መንግስት ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ አዋሳ ከተማ ተገኝተው ከነዋሪዎቿ ጋር በተወያዩበት ወቅት ካደረጉት ንግግር የተቀነጨበ ነው። በዜናው ዘገባ ይዘናል።
የሰብአዊ መብት የአካባቢ ጉዳይ የአንድ ወቅት ጉዳይ አይደለም። በዚህ በኩል በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጭ ባደረጉት ጉብኝት በህብረተሰቡ ዘንድ አዲስ የመነቃቃት አዲስ ተስፋ ስሜት የመሰነቅ ገጽታ እንዳለ አዝማሚያ እንዳለ መታዘባቸውንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለሙ ናቸው። ዝርዝሩ በዕለቱ አብይ ርዕስ ይዘነዋል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የዛሬ ሐሙስ ሚያዝያ 18 2010 ዓ.ም ምሽት አስተናጋጆች ሳየነን፣ የፕሮግራሙ መሪ ብርሃን ኃይሉ ናት። አብራችሁን ታመሹ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን።